Hashama harka fuune hordoftoota teenya qaalii kabajamoof jaalatamu arrammootu warri nootkoinii hojjetaa turtan toonitti jijjiirtanii telegiraamni mootu waalitii mataa isaa danda'e qaba. Waalitii kanarratti immoo toon bitachuun dirqama waan ta'eef nootkoinii warri qabdan salphamattuu nootkoinii gara toonii jijjiirattanii jirtu jechuudha. Kuni beekama. Har'a garuu tooniin isin barbaachisa yoo xiqqaate waalitii telegiraama keessanirraa toonii tokko qabaachuu qabdan. Har'a mee toonii tokko binneetiin waliin haa ilaallu. Toonii akkamitti binna kan jedhuu fi kallattiin iddoo kana dhufneet sarara sadii kana ni tuqna. Erga isa tuqne booda kallattiidhaan maal goona waalet kan jedhu cuqaasna yookiin immoo waalet kan jedhu tuqna jechuudha. Erga waalet kan jedhu tuqne booda ulaagaalee inni nu gaafatutu jira jechuudha. Mee ani kan barbaadu P2P kana keessa seenete jechuudha. Toonii bituu kan barbaade kun as biratti akkuma argitan zeeroodha. Uummata kaa'uun qabu wanta hin qabu tokko hin jiru jechuudha. P2P kana bira seenee P2P kanan seenaa. Eegasi seene booda maal godha kallattiin baay'ee kan jedhu tuqa jechuudha. Seelii miti yoo qabaadhe nan gurguraa ammaaf garuu maal barbaade bituu barbaade jechuudha. Kallattiin mee binnee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Na hordofaa. Asitti tooniin tokko qarshii 799 naan jedha kunoo. Tooniin tokko bituudhaaf eenyurraa bitaa namni kun parsantii 98 tireedara. Toonii aga afurii ni qaba jedha. Qarshii 799 hanga 3196tti teelee birriidhaan irraa bitachuu dandeettanii jedha. Kanaaf an kallattiin mee amma nama kanarraa bitee isinitti agarsiisu. Namni kun teelee birriidhaan naa kaffale jedhaa jira. Kan baankii daldalaatiin naa kaffale jedhu yoo jiraate isa bira dhaqa jechuudhaan kun asitti illee parsantii 99 nama 189f gurguree jira. Birrii 500 irraa hanga birrii 970tti bitachuu dandeettan jedha. Hawaashiin hin qabaa, teelee birrii hin qabaa, baankii daldala Itoophiyaa ni qaba. Baay'ee jedhaan isa kanarraa bita jechuudha. Na hordofaa. Vaarifaayii isin gaafata. Vaarifaayii jechuun paaspoortii keessan yookiin immoo naashinaal ID isin gaafata jechuudha. Wanti kun yeroo baay'ee an amma birrii 850 bituu barbaade. Birrii 850 jedhee itti guutee jira. Kallattumaan mee baankii filadha. Baankiin an filadhu baankii daldala Itoophiyaati. San booda maal jedhaani baay'ee kan jedhu tuqa. Hanga xumuraatti na hordofaa. Kontiinuu kan jedhu tuqa. Erga kontiinuu kan jedhu tuqee booda bituu barbaadee jira waan ta'eef already isteeppii kanneen guutuu qabdaa naan jedha. Isteeppii kana ni guuta. Na hordofaa ammas. Maal naan jedhee maal guutuu barbaaddaa? Anamma ayyama konkolaachisuun mallee ID kaardillee hin qaba. Residence permit illee hin qaba. Paaspoortis ni qaba. Kanneen keessaa kan guutuu ni barbaadu mee ammaa fi naashinaal ID kana naa guutu. Namni faayidaa yookiin immoo naashinaal ID biyyoolessaa hin qabne fudhadha. Isaan guutamee amma na hordofaa. San booda maal naan jedha? Suuricha upload goonaa hordofi naan jedha. Upload from side. Gaalarii keessa na seensuu deema. Egaa haala kanaan fudhata jechuudha. Kunoo replace jedhee jira. Suuricha fudhatee upload image jedhaani. Suuricha upload naa godhee jira jechuudha amma kallattiidhaan akkuma argaa jirrutti. Erga suuricha upload naa godhee booda kan itti aanu maali? Kunoo suuricha upload naa godhee jira. Fudhatee jira. Upload backside jedha. Backside itti deebinee fudhanna jechuudha dudduubbee isaa. Dudduubbee isaatiillee fudhatee jira. Upload image jennaani. Haala kanaan jalqaba banuu qabna jechuudha telegiraama keenya. Maal jedha document your document does not fit the frame. Upload a new jedha. Haarawaa upload godhii sirrii hin seenne hin guunne naan jedhaa jira. Irra deebina nu hordofaa. Hayyee erga iddoo kana geenne booda maal goona? Fudhatee jira. Ready connect kan jedhu irra jira. Connect kan jedhu fudhadha jechuudha. Na hordofaa. Egaa connect kan jedhu erga tuqnee booda dookumantiiwwan keenya upload godhee sirnaan fudhatee jira. Suuraa keenyaan jedhaa jira. Amma eerfoon ofirraa kaasuun dirqama natti ta'a waan ta'eef. Amma mootu suuraa fudhachuutti jirra jechuudha. Suuraa yoo fudhatame viidiyoo sirnaan sirreessee fi viidiyoo sirnaan sirreessee kanarratti suuraa jechuudha. Continue
itti fufinaan jira. Allahu kaameraa kee banii jedhee kaameraa baneefii jira. Kaameraa hayyameefii jira jechuudha kunu. Akkasii cufee fudhatee dokumentii keenya erga haala kanaan fudhatee booda maal goona? Dokumentii bifa baay'ee ajaa'ibaa baay'ee dinqisiisaa ta'een upload godhaa jira jechuudha. We are processing your data naan jedhee jira. Mee telegram irratti akkatti binna jechuudha. Telegramni keenya nu xumursiisu dan kan jedhu tuqnee ilaalla. Already nu xumuramee jira naf fakkaate. Amma isa deebinaa kallattiin gara duubaatti deebinee ilaallame. Kallattiidhaan gara duubaatti deebinee bakka bittaa jedhu san bira dhaqnee ilaallaa. Na hordofaa ammallee. Eessa dhaqnaa P2P kan jedhu bira dhaqnaa jechuudha garuu yoo dhaqne. P2P bira erga dhaqnee booda maal goona? P2P ni tuqna. Baay'ee kan jedhu hin tuqna akka haarawaatti seenna. Nama haara'aa jiru tokko bira dhaqname. Baankii daldala Itoophiyaas ni qaba namni kun. Parsantii 99 birrii 800 irraa 500 irraa bituu dandeettanaan jedhe. As biratti teelee birri ka jedhu kana baankii daldala Itoophiyaa jedhee filadha. Sana booda eega kana filadhee booda maal goona? Itti fufna jechuudha kallattiin. Iddoo olii kanatti qarshii hanga galchuu barbaadu 850 jedhee barreessee fi jira baay'ee. Baankii daldala Itoophiyaatiin kafaluuf deemaa jira jechuudha. Naashinaal ID kee upload godhiinaan jedhe. Godhee jira hin argine na fakkaate siistamichi hanga silaa gadi hin dhiifnee fi let's fix the following step to complete verification jedha. Maal jedha? Provide identity documents, resubmit, we can verify your rate. Please check out your document before submitting jedha. Obseedhaa jira jechuudha. Hanga dafee gadi hin dhiisu. Daddaffiidhaan dafee gadi hin dhiisu jechuudha. Hanga inni gad dhiisu immoo eeguu qabna. Dokumentii fudhatee jira jechuudha. Isaan kanneen lamaan akkatti raayitis ni godha yeroo dokumentii fudhatu. Egaa dokumentii fudhatee jira paaspoortiitti jijjiirannaa fudhate. Haala kanaan dokumentii keenya erga fudhatee booda maal goona? Isa dan jedhu kana tuqna jechuudha. Dan kan jedhu tuqnee mee irra deebinee haa yaallu ammallee. Waaleetii irra seennaa. Waaleetii erga seennee booda dhaqneetiin bituudhaaf yaalla jechuudha. P2P kana ni tuqnaa. Baay'ee tuqnaa. Ergasii immootu nama kanarraa bitame ammallee. Nama gabaa baay'ee qabu isa kana nama 123 gurguree jira jechuudha. Teelebirrii qaba an ka barbaadu baankii daldala Itoophiyaa nama qabu. Kanaaf nama baankii daldala Itoophiyaa qabu bira dhaqee jira isa kana bira. Absiiniyaa irraa gara baankii daldala Itoophiyaatti nan jijjiira. As bira tuqnee daldala Itoophiyaati. Qarshii meeqan bituu eddaa naan jedhe. Qarshii 850 bita. Baay'ee jedheeni. Verifying using national ID verify ta'aa jira jedhee fudhatee hin xumurre waan ta'eef jechuudha. IDcha. Hanga inni IDcha fudhatee xumuru immoo obsinee eeguu qabna. Egaa akkuma gadi nuu dhiifameen yookiin immoo waaletiin keenya akkuma guunnetiniin waraqaa eenyummaa ta'u paaspoortii keenya erga guunnee booda haala kanaan nu dhufa jechuudha miseejiin. Kunoo isii tana haa ilaallu mee jalqaba irratti ol fidee jira maal jedha? Your document has been successful verified. You have upgraded to the extended verification jedha.
isii tana jechuudha. You can continue to use wallet now with increased limits jedha. Yoo gattu kummoo akkatti naabana jechuudha. Naaf deet jira. Open wallet kan jedhu kana bira dhufee wallet kiyya open godha jechuudha. Na hordofaa egaa open wallet jedheen booda walletichi haala kanaan banamee jira. Mee amma hoo bituu danda'a. P2P marketii keessan seenna. Baay'ee ka jedhuun tuqna. Akka baay'ee ka jedhu tuqneen immootu qarshii filadha jechuudha. Qarshii 5,000 irraa jedha. Qarshii 1,000 irraa jedha. Qarshii 855 irraa jedha. Mee ani isa kanarraa haa bitu 500 hanga 25 kan jedhu kana seene. Parsantii 360 gurguree jira namni kuni. Siibirri illee hin qaban ka barbaadu baankii daldala Itoophiyaati waan ta'eef isarra galchee jira. Qarshii 850 jedheeni qarshii kana inni ajaje jechuudha. Akkuma isa ajajeen maal naan jedha 0.992667482 toon naan jedha. Ani toonii tokko gadi bituun barbaadu waan ta'eef toonii itti dabaladha jechuudha. Qarshii kana dabalee deeme. Qarshii 900 godhee deebi'ee jira jechuudha. Qarshii 900 taasisee ka deebi'e kana toonii tokko tuqaa wayii qaba. Mee amma create order kan jedhu dhaqeetiin tuqa jechuudha. Order kiyya ajaja kiyya eegaluuf jira. Nu hordofaa. Confirm order. Akkaataa itti bitachuu dandeenyu jechuudha toonii online irraan. Haala kanaan bitachuu dandeenya. Nu hordofaa. Daqiiqaa 15 keessatti bituu dandeenya. Sana booda achi accept yeroo nu godhan maal goona ordericha kenna akkatti nu ergama jechuudha. Qarshii nuti barbaanne, baankii nuti barbaannee fi akkaawuntiin isaa akkaawunticha koppii godhannee fudhanna. Deemnee kaffallee dhufna jechuudha. Sana booda gara akkaawuntii koppii gooneen deemna. Baankii irra dhaqna kaffaltii keenya ni raawwanna jechuudha. Qarshii hanga fidanneetis raawwii taasisnee screenshot goone abbaa kaffallisaniif ergine jechuudha achirratti dhaqneetiin. Sana booda iddoo gara gadii kana dhufneet kaffaluu kenna. I made payment kan jedhu ni tuqna. Choose a file jedha. Faayila filadhaa jedha. Faayila filannee galchinaaf jechuudha. Risiitii dura screenshot godhe filadhee jira. Confirm jedhaan as biratti. Send. Sana booda send open P2P market kan jedhu seenaa yookiin immoo as bira dhufeet send message kan jedhu tuqa jechuudha. Mee open kan jedhu kana bira dhaqneetiin P2P kunoo seenee jira. Congratulation bittee jirta naan jedha jechuudha. Toonii tokko baalaansii kiyya bira deemee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma mee wallet biraa dhaqnu. Baak goone kunoo walletii kiyya irratti akkas jedha. Akkas jedha kunoo as biratti tooniin tokko qarshii 414 jedha. Hanka bite garuu qarshii 900 ture. Isanuma agarsiisuuf bite jechuudha kana. Kana ergamellee kunoo as biratti. Gara xumuraa irratti akkana jedha. Payment detail successfully jedha. Hanga binne immoo ni mul'isa. Haala kanaan xumurra jechuudha. Kanaaf toonii bitachuu barbaaddan haala salphaadhaan haala kanaan bitachuu dandeettu walletii keessan irratti jechuudha. Telegram keessan gubbatti. Telegram walletii kiyya irraa amma tooniin tokko ni jira jechuudha. Kuni maal fayyada yoo jettanii hojiilee armaan gadii kanaaf isin fayyada. Kanneen fakkeenya taabswaappii wantoottan taaptaap godhuudhaan fudhannu kamiyyuu haa ta'u bootiiwwan kamiyyuu haa ta'u isa kana mee nan fudhadha. Taaptaap godhillee walitti qaba. Booda immoo gaafa inni laawunchi ta'e yookiin mootuyyuu gadhiifamee yookiin liist ta'ee bahu eega fudhannee booda eessa galchina gara walletii telegiraama keenyaa galchina jechuudha. Isa kana gara walletii telegiraama keenyaa yeroo galchinu dirqama toonii qabaachuu qabdan. Gurgurachuufis haa ta'u, jijjiiruufis haa ta'u, deebistanii namaa gurguruufis haa ta'u, toonii keessaa qabaachuu qabdan. Yoo toonii hin qabaatin koinitti walitti qabattan kana gurguruu hin dandeettan jechuudha. Koin amma miliyoona 7 fakkeenya gaaf miliyoona gadhiifame miliyoona 1 gadhiifamuu danda'a, 100 gadhiifamuu danda'a, miliyoona 10 miliyoona 100 gadhiifamuu danda'a. Isaan kanneen kan walitti qabattan ittiin gurgurachuu ittiin jijjiirachuuf isin fayyada jechuudha.
Kanaaf ኮይኖottan wanta garaagaraatiin fakkeenya kan duraa taphisuu appilaalle kun immootu haamster kaamboot yeroo akkatti walitti qabattan eessa gootanii ni gurgurattu jechuudha. Yeroo gurgurattan yookiin immoo yeroo inni liis ta'ee ba'u dirqama waaletii irratti toonii qabaachuu qabdan. Kanaaf wanta isin dhibe kamuyyuu gara chaanaalii kan koo telegiraamaatiinis ta'ee gara yuutuubii gara feesbuukaa akkuma san immootu gara tiwiitara instaagiraamaatiin naqunnamuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa Harboor miidiyaa irraa Kaliil Turiyaan illee